Godina Booranaa aanaalee akka Miyoo, Gumii, Eldelloo fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti uummanni hongeen loon isaa jalaa dhuman waan nyaatee buluu fi bishaan dhugaatii dhabuun rakkachaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himani. Gandoota aanaalee gammoojjii godina Booranaa hedduu keessatti roobni waggootaaf dhabamuu hordofee hongeen guyyumaan guyyarraa hammaachuun hawaasa naannichaa balaa beelaaf saaxilaa jiraa jiru. Keessattuu dhiyeenyatti gara Booranaa keessatti aanaalee akka Miyoo, aanaalee akka Gumii, Eldelloo, aanaalee gammoojjii gama Booranaa baay'ee keessatti hammaateeti kan jiru jechuudha beeltu kun. Hongee kanaan horiin horsiisee bultootaa dhumuu fi horsiisee bultoonni waan gurguratanii midhaan ittiin bitatan dhabu, aannan elmatanii dhugan dhabuun cinatti bishaan dhugaatiin dhabamuun rakkoo hawaasichaa daranuu cimsee jiru maddeen. Namoonni bishaan dhugaatii barbaacha osoo deemanii aanaa isaanii keessaa bahanii erga karaa dheeraa sa'aatii dheeraa deemanii booda gammoojjii keessatti kufanii lubbuun isaanii du'aaf saaxilamteellee jiraachuu dubbatu. Kanneen hammeenya haalichaa ibsani. Akka hongeen kun mudatee dhageettii argateen ummatichi sabboontotaa fi quuqamtoota sabaa biyyoota garaagaraa jiraataniin gargaarsi taasifamaa fi turus gama mootummaatiin ummatichi gargaarsa gahaa akka hin argatin maddeen himanii. Ummatichilleen akka qaamaa qalbiin fardeeffate rakkataa isaa beelawaa isaa hin gargaarreef gama mootummaa fi gareelee fiinxaaleeyyii ilaalchaa sirna durii adeemsisaniin ajandaan garagaraa uumamee ummata danqaa turee jiru. Kanaanis namoonni gargaarsa eegalan hamma barbaachisu gochaa hin turree jiru. Rakkoon beelaa naannichatti ummata harkaa qabdu ammoo laayyoo mitii guyyumaan guyyarraa hammaachaa jirtii kan jedhan maddeen ummata Oromoo fi dhaabbilee lubbu baraartotaarraa dirmannaa akka feesisu himani. Uummanni Oromoodhaatis ammoo ogaa kallattiidhaan suduudhaan miira tokkummaatiin akka gaman deebine ajandaan siyaasaa guyyaa guyyaadhaan kan biyya keessaa irratti bocamu wal gargaarsa kan ammoo lafarraa harkiseeti kan jiru. Uummanni Oromoo dhaabbileen hawaasa Oromootis alaa keessaa gamaa fi gamanaa dhimmoota kana akka dhimma beela warra Booranaa kan hongeedhaan haxaawamaa jiru loon isaa duraa dhumatee harri isaa 90 bobbaafatu ammaan tan ammoo tokkollee dhabee deegni gaafa isaan qabatu uummanni Oromoo callisee taa'ee ilaaluu osoo hin ta'in bifa jaarmaatii fi bifa dhuunfaatiinis warra Booranaa cinaa akka dhaabbatu. Gama birootiin hongeen kun gara Oromiyaa bahaa aanaalee kanaan dura hongeen hubamanii fi kanneen biroo tokko tokko keessatti hammaachuun qaala'insa jireenyaa wajjin uummata hubaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffatee jira.